jaarsi jaartii ulfeessa jennaan niitiin biyya jaarsa ulfeessitee jeen hamilee amma sana keessumaa keenyallee xiqqishoo haasaa gabaabaa tokko ni jira silaatiin keenya faamiliin asitti nu argameeti haasaa nu godha ture garuu akka tasaa ta'ee rakkoo hedduu jira waan ta'eef karaa sanii deemu kanumaa wal qabatee waan gabaabuu akka waan dubbaduu qaba illee akkam jettan dhala keessanii duraan dursa ijoollee keenya taadhuftee azir warra bara kana dhufe hundaanuu baga nu dhuftan galatoomaa jenna amilee godhaa hime kanatti aansuudhaan immoo egaa nuti warra dura kolleejjii kun irratti eegalamte nurratti eegalamte nuti eegalee kolleejjii kana asitti isaan as dhaabanii barattoonni jalqabaa nuhi seennee bu'aa bahii hedduu dabarsinee waa hedduu jira ijoollee mee waa akka yoo isin keessan haalli barumsaa wal qabatee jira iddoo hedduu ni jira garuu gaafa sanutilee dhageenyeen beeku osoo adeemsa keessa bakka ishoo rakkoo maali jennee osoo mulallu garuu barumsi nuti gibbii istaafrikatti barannuu fi barumsi warri gibbiilee biraan jiru achitti baratan akka inni jennee nu dhibu nutiin kun yoo kan xiqqaate. Ittumaa suuraan duraa dursee barattoota kolleejjii kanaa lafa gadhaaban yookiin utuban barattoota waggaa lamaffaa waggaa sadaffaa keessaa qalaqa dugdaa kolleejjii haa ta'anii kolleejjii kan keessa bu'aa bahii baay'ee dabarsanii barattoota kaan simachuunis kolleejjii gadhaabuunis asiin gaan galatoomaa jennaani. Barattoonni bulee kolleejjii East Afrikaa yookiin maayaa magaalaa Qobbootti kolleejjii akka lamatti kan dhaabbatu godhan hangafa kolleejjii kanaa taatanii barattoota warra isin boodii jiru akkasumatti leenjii gootan galatooma isin jennaa asirraa suuraan sababa taasisaa gargaraatiin rakkoo gargaraatiin rakkoo waan tokko tokkoon manaajarri kolleejjii diinii kolleejjii barbaada pirezidaantiin saba tokko waan dhufaniif ani isaan bakka bu'ee deemsuuf lafa yeroo kolleejjiitiin bakka dhuftan galatooma jechuu barbaada. Kolleejjii Dardaraa kolleejjii hangafaa fi yeroo kolleejjii haffaatiif bara darbe kolleejjii eebise biraan isaa Jijjigarraa qabnaa, Irrasaarraa qabnaa, Mayuurraa qabnaa, Guroorraa qabnaa, Baddaroorraa qabnaa, Zerraa qabnaa, Qobboorraa qabnaa baay'ee bakka hunda waan jiruu fi akka naannoo Harareetti lama faara kan jiru qulqullinaa fi waan hundaanuu ammoo deebisee akka naannoo Oromiyaatti lama faara jirra. Kolleejjoota 102 keessaa kolleejjii 102 kana qabe ta'uu waajjaa garaagara garuu asitti akka achitti barannee dubbe sammuu keessa nu jira waan ta'eef akkamitti waa hanga kana baranaa jennee lolaa turre akkamitti akkanaa jennee lolaa turre dabree immoo gaafanii fi adeemsa keessa yeroo ni filannu akka achi baranne sammuu keessa nu taa'ee rakkooleen hunda bakka obsinee yoon isinitti mee namoonni gibbii keenya kanatti galmaan nama laafee miti nama hedduu garuu hundi kana dadhabaniiti akkamitti guyyatti waa takka waa lama barannaa jaanii asii deeman ergaa asii deemaniin booda garuu barumsi isaan achitti baratan waan takkitti sanuu argachuun karaa taate ni jabaatti hadufee torbaatii isaan barsiisu kunis afaan oromootiin isaan barsiisu afaan oromoon qabu islaayidiin isaan barsiisu carraa guddaa nuti qabnu keessaa asitti bilaakboordi irratti barachuun carraa guddaadha ijoollee akkamitti isaan warra achi dhaqan sun akkamitti barumsa argannaa yoo xiqqaate torbaanitti baatitti jechuun koorsii 2 xumuran nuti asii koorsii 3-4 xumurree guyyatti waajjaa garaagara garuu asitti akka achitti barannee dubbe sammuu keessa nu jira waan ta'eef akkamitti waa hanga kana baranaa jennee lolaa turre akkamitti akkanaa jennee lolaa turre dabree immoo gaafanii fi adeemsa keessa yeroo ni filannu akka achi baranne sammuu keessa nu taa'ee
rakkooleen hunda bakka obsinee yoon isinitti hime namoonni gibbii keenya kanatti galmaan nama laafee miti. Nama hedduu garuu hundi kana dadhabaniiti akkamitti guyyatti waa takka waa lama barannaa jaanii asii deeman. Ergaa asii deemaniin booda garuu barumsi isaan achitti baratan waan takkitti sanuu argachuun karaa taate. Ni jabaatti. Harufee torbaayetti isaan barsiisu kunis afaan Oromootiin isaan barsiisu. Afaan Oromoon qabu. Islaayidiin isaan barsiisu. Carraa guddaa nuti qabnu keessaa asitti bilaakboordi irratti barachuun carraa guddaadha jiru. Akkamitti isaan warra achi dhaqan sun akkamitti barumsa argannaa yoo xiqqaate torbaanetti baatitti jechuun koorsii lama xumuran. Nuti asii koorsii sadii hamura muutaa hamilee sham. Amine.